Hi guys, akan jirtu guyyaa haaraa kanas barnoota isin fayyada jedheeti yaadee waan haaraan isiniif qo'addeetti dhufe har'ammoo kan isinitti agarsiisu appilikeeshinoota faayidaa gurguddaa isiniif qabu jedheeti yaadee aappii gosa lama isinitti agarsiisa jechuudha. Aappiin isiniif qo'addee dhufe kun lamaanis egaa tajaajila garaagaraa kan isiniif kennuutii danda'edha jechuudha. Egaan aappii ani isiniif qo'addee dhufe inni jalqabaan Adobe Photoshop kan kompiitara irratti hojjetu bilbila keessan irratti salphaatti itti fayyadamuuti kan dandeessanidha jechuudha. Inni lammataa irratti isinitti agarsiisu immoo al tokko bilbila keenya lafa keenya iddoo makeenya iyyuu yeroo nuti itti barbaanne dhabnu jiraachuu ni malata yookiin immoo mana keessattis bakkeettis bilbila keenya sana gatuu ni dandeenya ta'a akka tasaa. Egaan bilbila keenya yeroo nu jalaa badu dafnee battalatti jechuudha yookiin siisuudhaan yookiin immoo harka qofaa walitti rukutuudhaan bakka bilbilli keenya jiru beekuutii ni dandeenya. Salphaamattitu iddoo bilbilli keenya jiru sagaleedhaan waan nu beeksisuuf jechuudha. Baay'ee tokko waan isin ajaa'ibuun isitti agarsiisa. Hanga xumuraatti waliin ta'uun daawwadhaa, baay'ee tokkotti gammaddu. Appilikeeshinii ana irraa isiniif qabadhee dhufe lamaanis egaa linkii certification box jala isiniif kaa'ee waan jiruuf salphaatti yeroo viidiyoo koo daawwattan yeroo kamiyyuu barreeffama viidiyoo kootii irra yoo waan tokkootiif tuqxanii akka kanattitu gadi isiniif baasa jechuudha. Iddoo kana keessaa akkuma agartan aappii liinkiidha. Kun yeroo hundaa bakka kanarra tuquudhaan gara weebsaayitii kootii waan isin geessuu fi weebsaayitii koo irra dhuftanii daawunloodii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Bakka kanarra information isin fayyadan hedduu isiniif waan kaa'uu fi bakka kanarratti waan argaman osoo dubbistanii hedduu tokko irraatii fayyadamtuun isiniin jedha. Dhagaa tokkoon simbira lama akkuma jedhamu addarra yeroo dhuftan aappiis gadi buufattanii barreeffamaan wantoota jiran immoo information garaagaraa argachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Mallattoo daawunloodii kana yoo tuqxanii gadi isiniif bu'a jechuudha. Appilikeeshinii irra isiniif barsiisee lamaan isaayyuu tokkoffaa lammaffaa jedheen isiniif kaa'ee jira waan ta'eef. Okay, amma ni galla jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu aappii professionala ta'e kanadha. Aappiin kunis kan inni isin gargaaru Adobe Photoshop kan kompiitara irratti hojjetu bilbila keessan irratti akka isin argattaniif kan isin fayyadudha jechuudha. Akkuma agartanii keessoo isaatti kan argamanii tajaajiloota hedduutu jira jechuudha. Suuraa keessan ediitii gochuudhaaf taambinaalii ta'uu danda'a, baanarii ta'uu danda'a, loogoolee garaagaraa ta'uu danda'a, waa hedduu ittiin gochuutii ni dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko isin gammachiisa jedheen na yaada. Waa'ee appilikeeshinii kana al takkaa barsiiseetiin ture jechuudha. Namoonni hedduun itti fayyadamaatii jiru. Namoonni ittiin fayyadamin jirtan egaa kan haaraa isinitti ta'e buufadhaa itti gargaarama. Hojii gurguddaa hedduu isiniif hojjetan isiniin jedha. Inni kan biraan appilikeeshinii kana keessatti baay'ee tokko isin fayyada jedheeti yaadu suuraa firii ta'e argachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf iddoo kanarratti kan agartanii imeej kan jedhu kana yoo tuqxan addana keessaati suuraa mimmiidhagoo hedduutu jijjiira jechuudha. As keessa kan barbaadan kamiiniyyuu filachuutii ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa tokko yoon barbaade suuricharra nan tuqa inni immoo loodiingii godhee naaf fida jechuudha. Haala kanaatiin jechuudha. Suuraa keessan egaa saayizii isaa guddisuuf xiqqeessuudhaan wantoota barbaadan walitti fiddanii ediitii gochuutii ni dandeessu jechuudha. Haalli itti fayyadama isaatii baay'ee tokko salphaadha. Fakkeenyaaf gubbaa kanarraa faayil bakka jedhu kana yeroo tuqxanii kan ediitii gootanii keessan itti fayyadamuutii ni dandeessu. Haaraa kireetii gochuu barbaadan immoo niiw kan jedhu kana yoo filattan kun akkuma agartan taambinaaliidhaaf, baanariidhaaf, tajaajila garaagaraadhaaf kan oolanii kun as keessaa isin filachiisa waan ta'eef salphaatti kireetii gochuutii ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube kaaverii yoo barbaade create project yoon godhe akkuma agartan amma taambinaaliidhaaf kan naaf ta'u suuraa naaf fideeti jira jechuudha. Background isa sekendii muraasa gidduutti kalariin barbaade jijjiiruutii ni danda'a jechuudha. Kun akkuma agartanii egaan haala kanaatiin fayyadamtanii sekendii muraasa gidduutti suuraa ajaa'iba ta'e professionala ta'e YouTube keessaniifis ta'uu ni danda'a. Wantoota garaagaraadhaaf tajaajila garaagaraadhaaf kan isiniif oolanii ediitii gochuutii ni dandeessu. Namoonni Adobe Photoshop fayyadamtanii beektan egaa waa hedduu as keessatti akka argamuu fi akka jiru arguu ni dandeessu jechuudha. Akkuma agartan tuulsii garaagaraa of keessaatii qaba jechuudha. Hojii garaagaraadhaaf kan isiniif oolanii sadarkaa jalqabaarra kan isiniif kaa'e egaa Adobe Photoshop bilbila irratti kan hojjetu kan jedhee isa kanadha jechuudha. Amma immoo gara appilikeeshinii isatti aanutti isin dabarsa. Lammataa irratti kan isinitti agarsiisu immoo aappii ajaa'ibaa kanadha. Appilikeeshiniin kun kan inni isin gargaaru yeroo bilbili keessan isin harkaatii badu fakkeenyaaf bakka keessan yoo bilbila keessan wallaaltanii harka keessan qofaa walitti reebuudhaan harka walitti rukutuudhaan bakka bilbilli keessan jiru sagaleedhaan akka isin dhageessu gochuu ni dandeessu yookiin ammoo siisuudhaan jechuudha. Siisuudhaan jalqaba gaafa siisuu qofaadhaan sagalee ni dhageessistu bilbilli keessan immoo bakka jiruutii asan jira jedhee sagalee dhageessisa jechuudha. Saniin booda bilbilli keessan eessa akka bu'eetii jiru arguu ni dandeessu jechuudha. Jalqaba gaafa appilikeeshinii kana keessa seentanii hayyamanii kennituuf alla'u ni jettu jechuudha.
dagatina sababni isaa immoo activate gochuudhaaf dirqama kana harka mirgaatti akkana dabarsuutii qabdu jechuudha. Haala kanaatiin kan application kun activate isiniif ta'ee hojjetu. Egaan jalqaba keessa ni seentu jechuudha. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Whistle fi clappii jira jechuudha. Clappiin harkaan waamuudhaaf kan nu fayyadudha jechuudha. Whistle kan jennu kun immoo siisuudhaan kan bilbilli keenya jalaatii awwaachuu danda'udha jechuudha. Iddoo kanarratti vibrate akkasumas immoo melody isaa waa hundasaa oonii godhachuu hin dagatina jechuudha. Akkuma addanarraa oonii godhee kaa'e kanatti wantoota siitiin gaddaanirratti agartan kana hundayyuu oonii godhattan baay'ee tokko baay'eedha jechuudha. Wanta addaa application kana keessaa wanta cimu wanti isin sirreessitan hin jiru jechuudha. Flash lights oonii godhachuu hin dagatina. Sababni isaa yeroo bilbilli keessan jalaa badeetii siisita yookiin immoo harka keessan clap gootanii walitti reebdan bilbilli keessan laayitii kenna jechuudha. Fakkeenyaaf soofaa jala akkasumas immoo mana keessaa bilbilli keessan bakka isin agarre tokko keessa seenee iddoo bilbilli keessan lixe yoo dhabdanii salphaatti jechuudha. Harkuma keessan walitti rukutuudhaan bilbilli keessanii soofaa jalas haa ta'u siree jalas haa ta'u iddoo kamiyyuu yoo bu'ee bakka kanan jira jedhee isin beeksisuutii danda'a jechuudha. Kanaaf isin fayyada jechuudha. Egaan guyyaarraa kana appilikeeshinoota ajaa'ibaa lama isin fayyadu jedhee kana yaade isiniif qabadhee kana fakkaata. Waan daawwattaniif galatoomaa like share subscribe gochuu hin dagatina. Yeroo ta'u deemnee galagarrutti nagaan naaf turaa isinan jaalladhaa isin kabajaa. Bye.